Ijaarsi masaara mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaarsi isa jalqabsiifame sirna jalqabbii ijaarsi masaara mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee aangawoonni olaanoon naannoo fi federaalaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa hawaasni qeellee laayyuu argaman sagantaa kanarraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummata deebisuuf waadaa seen dawataan deebisuuf kutannoon hojjechuu jira jedhan waggoota baay'ee uummanni Oromoo ilmaan Oromoo fi laftii isaarra dhiibamaa ture keessa tokko magaalaa Finfinnee jedhan pirezidaantii Shimallis hardhimmoo seenaan wareegama ilmaan Oromoo lafaatti ta'uun hafinu hardhi masaara keen Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaarrachuu jalqabnee jedhan rakkoo ammaataa keessa dhaabbatee uummata Oromoo ijaaruudhaaf uummata Oromoo barsiisuudhaaf waan danda'e hiikuudhaaf waan dadhabetti immoo dhaloota guddisuudhaaf hooggantoonni keenya kanaan dura turan xiiqii olaanaadhaan hojii hedduu hojjetanii jiru. Carraa kanaan maqaa kootiif maqaa uummata Oromootiin hooggantoota aarsaa cimaa kaffaluun mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuurraa kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirna ijaaruudhaan asiin nu ga'an guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaada. Jalqaba yeroo hundeeffamu naannoon keenya akka salphaatti hundeeffamne. Aarsaa cimaadhaan bakka ta'an dhabanii nama dhufee hojjetu dhabanii sirna ittiin kaffalan wallaalanii dukkana keessatti hundaa'e. Biiroodhaa biirootti ari'amaa rakkoo hedduu keessa dhaabbachaa obsaan mootummaan naannoo keenyaa akka har'aas ga'u godhan. Utuu isaan hin jiraanne nu har'a hin jiru. Kanaaf isin jaalannaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadu. dhaloonni seenaa kaleessarraa baratee saara boriif qopheesse dhaloota ittaanuuf seenaa haaraa dhaalchisuu fi carraaquu akka qabus akeekan pirezidaantii Shimallis. Uummanni naannoo keenyaa tokkummaan uummata keenyaa kan ittiin ijaaramu sirnaan. Sirni immoo waan hedduu of keessaa qaba. Tokkummaan mana walitti galuudhaan miti. Tokkummaan paartii siyaasa tokko ijaaruudhaan miti. Tokkummaan Oromummaa keenya. Tokkummaan gadaa keenya. Tokkummaan sirna ijaaru. Sirni mootummaadhaa oli. Sirni paartiidhaa oli. Sirni tokko kan ittiin bu'uureffamu giddugaloota akkanaatiin. Caasaa mootummaa sadarkaadhaan jiru. Naannoo irra jiru, godina irra jiru, aana irra jiru, ganda irra jiru. Sirnaan ifa. Ijaarsi masaara mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaramuu jiru kun seenaa sirnaas jedhan pirezidaantii Shimallis seenaa kan immoo mana Oromoo jabeeffachuu kunuunfachuu misoomisaatiifis hojjechuu qabaa jedhan. Ijaarsi masaraa eegalchiisnu kun mallattoo tokkummaa uummata keenyaa isa olaanaa ta'a. Hundaa ol immoo aarsaa kumaa kitila jaarrawwan darban keessatti uummanni keenya kaffaleef masaraan kun siidaa bara baraaf jiraatu ta'a. Kanaaf aarsaa kaffalameef siidaa yerootti dhaabnedha. Bitaa mirgaan keessaa alaan kallattii adda addaatiin aarsaa kaffalameef yaadannoo cimaa asitti lafa keenya jira. Kun aarsaa kaffalame sana yaadachaa xiiqidhaan badhaadhina uummata keenyaa akka milkeessinu. Hojiiwwanii fi boqonnaa qabsoottaanu keessatti uummanni keenya gurmuudhaan fedhii faayidaasaa uummatoota Itoophiyaa faana akka milkeeffachaa deemu. Gochuudhaaf tasgabbiidhaan cimina olaanaadhaan iddootti mirkaneeffatu ta'a jechaadha. Handhuura keenya irratti iddoo dhimmi Oromootti murtaa'u, iddoo dhimmi uummata keenyaatti mari'atamu, iddoo hooggansi olaanaatti kennamu masaraa kana lafa kaa'uudhaaf nu dhaqqabsiisee isin jechuun barbaada. Ammoo gumaa masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa kanaaf gumaachan ka galateeffatan pirezidaantii Shimallis ijaarsi masaraa kunis yeroo kennameefitti xumurama akka qabus hubachiisan. Hojii keessatti jedhan pirezidaantii Shimallis uummanni keenya misooma naannoo fi nageenyi isaaf yoo tumsi fagoo deemuu dandeenyu waan taateef uummanni Oromoo uummattoota Itoophiyaa waliin hiriiree kumaan dura misoomaaf nageenyi isaa fi waliin dhaabbachuu qabas dhaaman. Uummanni keenya xiyyeeffachuu kan qabu fi sadarkaa olaanaatti kallattii maraan dursa kennuu kan qabu hojii isaati. Hiree isaa boruu kan murteessu hojii har'a hojjetu. Keessattuu diinagdee irratti, barnootaaf teknoolojii irratti,
sirna cimaa ijaaruu irratti. Kana yoo goone Oromiyaan ni ijaarra. Kana yoo goone Itoophiyaa akka ishiin hin diigamne goonee sirriitti hundee ishii gadi fageessinee utubnee cimsinee ol kaasa. Kanaaf qabsoof. Sirna ijaarsa masaaraa mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti hojii geggeessa olaanaa dhaabbata CCC ECC Gaao Chaangiifis abbootii gadaa Oromootiin maqaan Oromoo hundeessa jedhus kennameefii jira. We name, your name is Hundesa. We name for you today. You are Oromo.